Jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa kooti galata waaqayyo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa maaliif nu dhuftee jechuun keessaan hin oolu jechuudha. Egaa gaafiilee tokko jechuudha koomentii keessan jala koomentii kiyya jalatti yeroon argu koomentii keessan kan gaafii qabuutu jijjira jechuudha. Maaliif namni wayiif nama gaafata namarraa waa barachuuf nama gaafata isa san immoo isinii deebisuufi jechuudha. Hammanaaf deebii guutuu osoo hin taane yaada waan isiniif qabu jechuudha walumaa galatti. Egaa nuti gaafa biyya ormaa deemnu wanti baay'ee yoo nuuf guutuu baate waggaa dheeraa biyya arabaa teenya biyya namaa teenya osoo biyya keenya yaannu osoo abbaa keenya maatii keenya haadha keenya osoo yaannu obboleewwan keenya firoota keenya osoo yaannu isaa san bira darbee immoo biyya keenya iyyuu yaaduu marga biyya keenya qilleessa biyya keenya waa hedduu yaanna jechuudha. Warra maatii keenya bira darbee jechuudha. Inni kun immoo maaliif jijjiiramuufi jechuudha. Gaafa biyya keenyatti galle waa wayii xinnoos taatu hojjetachuuf jechuudha. Jijjiirama bakka kaleessaa sanirraa kaanee mul'isuufi jechuudha. Walumaa galatti namni jaalatee miti kan biyya ofiitii ba'u akkasumas kan galuu didus jechuudha. Egaa obboleettii kiyya tokkotu maalaan jedhe seetanii ani yeroo hundaan yeroo tokkoon wanti hundi namaa hin guutu ulaagaalee hunda nan guuttadha osuma jennu biyya ormaatitti umuriin keenya fixnaa kanaafuu suutaan wanta nu barbaachisu guuttachuudha malee dirqama biyya arabaatitti yookaan biyya namaatitti umurii keenya fixuu hin qabnu yaada jedhu wayiitiin jechuudha dubbadhe. Isa san irratti anuyyuu osuman akkas jedhu barmaan osoon akkas jedhuyyuu yeroo koo ofirraa fixaan jira. Waggaa baay'een biyya arabaa taa'ee maal gochuu naaf wayyaa mee maal naan jette jechuudha obboleettiin kiyya tokko. Egaa yoon dogoggoruu baadhe akkasiidha. Obboleettiin kiyya tun jechuudha akkuma nama kamiitu of jijjiiruufi waan gaafa biyya baanu waanuma yeroo tokkoon kaanee waa guddaa godhan wayii nutti fakkaata. Waa hedduudha jechuudha. Yookaan waggaa tokko keessatti kaan nama makiinaa mana ijaaree lafa bitee xumuree nama makiinaa bitue ta'uudhaaf jechuudha. Kun nuti kam biyya arabaa deemne akka yaada koo mataa kiyya yeroo saniititti jechuudha. Malee wanti qotanaafi miti jechuudha. Garuu haa ta'u egaa wanti hundumtuu yeroo wajjin deema waan ta'eef ana akkasitti yaada yeroon taa'ee nan eegu har'as nan guuttadha borus nan guuttadha guutu malee hin galu wanta hunda ulaagaa kiyya guuttadheetin gala gaafa jenne umuriin keenya biyya namaatitti ni dhumata jechuudha. Yookaan immoo akkuma nani tasagalee kanatti tasagaluutii dandeenya jechuudha. Anamma waan hundaa nan guutaa nan xumura malee hin galu. Abadan waggaa 10 illee hoonatti fudhate karoora hunda galmaan gahee galuun qaba jedheen karoorsee garuu haalli haala ani hin beekne jechuudha. Haalli galmaata kootii kanaafuu calliseen gale. Egan callisee galee boodas immoo amma booda ergan bakka tana godhadhe sana booda anatu irratti hojjeta anatu waa baay'ee hojjechuu danda'a. Inni guddaan anuu nagaan galuudha akkasuma fayyaan galuudha jedhe tanan meeqatu iyyuu immoo osoo iyyuu dadhabbii isaatu ijaan hin argin meeqatu waan xaaree osoo hin argin biyyuma ormaa sanitti lubbuun isaa darba. Garuu galata kee yaa Rabbi jedhee tanan hafee egaa waan argadhe irratti
hojjetachaa uumaa koo galateeffachaa jireenya koo yoon itti fufe kanuma caala itti naaf baay'achuu danda'a jechuudha. Asuma taa'ee waa baay'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaafuu baay'ee ittiin cinqamin hundi keessan warroonni yaada akkasii qabdan ittiin cinqaminaa isin jechuu barbaadetan kan galee faa deebuu jira jechuudha. Maaliif ulaagaalee hin xumuranneef waan jiruuf ni galee dhugaa rakkina biyya ormaa san keessatti deebi'uu irra biyyuma ofii xinnoo tana keessatti maallaqan arganne tana keessatti jiraachuu namaaf wayya. Erga achi ga'anii deebi'anii booda immoo deebi'anii biyya ormaa deebi'uun baay'ee ulfaataadha akka kootiitti jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu baay'istanii ittiin dhiphatina. Yoo galtanis waan xiqqoo inni guddaa sammuu fayyaadhaa fi fayyaa keenya qaama keenya guutuudhaan galuunu qabeenya guddaa caala jechuudha. Biyya san ga'anii mana namaa jiraatanii nama hin beekne wajjin jiraatanii waa hedduu arganii fayyaadhaan galanii maatii ofii biyya ofii arguunu guddaadha. Kanaafuu qabeenyi hin dhufti hin guuttus jechuudha. Addunyaan 9 malee 10 hin guuttu jedhama. Kanaafuu addunyaan hin guunne tanaaf maaliif cinqamtu? Hanga xiqqoo hanga Rabbi isiniif heeyyame hojjetattanii gara biyya keessanii gaafa galtan galateeffachaa isuma dura godhattan haga ulaagaan hunda guuttadheettanii umurii keessan achitti fixxan jechuudha. Umurii keenya gaafa achitti fixnu wanti maallaqaan hin argamne hedduun nu jala darba. Fakkeenyaaf kan akka dhalaa yoo fudhanne dhalli yookaan ilmoon maallaqaan hin bitamtu. Namni kamiyyuu nama maallaqaan bituu hin danda'u. Biteetis kan ofii godhachuu hin danda'u. Gaafa yeroon darbe immoo argamuu dhabuu danda'a. Kanaafuu qabeenyi waan xiqqoo waan ittiin jiraatan fi waan keessa jiraatan hojjetan ingaa qabeenyi namarraa hafaa sun bu'aa hin qabu. Nama wajjin awwaallamu firee namaaf hin ta'u. Isinii galee miti. Kanaafuu akkasitti hin dhiphatinaayi. Rabbi immoo isiniif haa guutu. Waa yaaddanii